السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراس أبي أجايبة أبي سنفيدو سني قبل في أبي كجابات سنفيد يادو وافر كبا كاميرا غرتي دويسا كبا خغرتي نم توكو كوان قبنه أكما كيسي ديمتو نما ورابو أما اللي سكرينا تلفون غيتي خيسا وان قد جرتو خيف كيسا كبو وان فيتي سيف غرتي صورا جدا كاميرا خاصة وهدو هاي جتو هدو في كيسا كبا وافر كبا ولي لا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن نجاحتني فيا الحمد لله. الرابي بريدة تكون سني قبل ديرة هابي هاريا اسم فيديتي يادا هابي نكون واحد في كيس كبا ولين لا لا جدا سنة خيس سنة ولين لا لا أصلي هذا أما كانت وافر نفيده وافرن كون وانا جايبات جدا وان أجاوبت كبا تكفى نما كانت تسرع قردن كون سجلي قرت خلينا نما تينغتو كون تكو جروهن قردن ميته كون sagalee gartee gizee namni telefoonaan si dawwalee yoo haatee nama dawwalte sagalee sallamaan isan ni qabaachuun ni waraaba sirrii waraaba lammaffaa kun ammoo sagalee waraaba sagalee akkanumatti gizee itti gartee tuyte waraabachuu sagalee xabiidha jechuudha. Kaaga sagartee sadaffaa kun kan mallattoo yeloo irra jirtu kun green screen waan telefoona kanarratti mala laalu jirtu waan feete waan si ajaa'ibsiise waan feesbuuk irra jiru taataatu waan feete taataatu gabbuufachuun isin jinkoo jechuudha. Irra gattuuteetuma waraabda waan feetee atis yaada kanachuu feetus seentee yaada san waraabdee maxxansuu feetus maxxansitaa jechuudha. Waan feetee waa taatu waan feete diraamaa adda addaa kan ilaalu jirtus gattuuteetuma dhaga'iif waraabbatta. Diimaan kun ammoo haa mallattoon gartee diimaatti maree jiru kun kana bareedaa jechuun waan bareedaan kana kaas keessaa bu'aa qabu nu fayyadu bareedaan kana maal inni kaameeraa dhooysaa kaameeraa iccitii keesseetuma itti gattuuteetuma keessee deemta. Namni waraabu jira waraabuutti hin jiru namni quba irraa beeku takka hin jiru jechuudha. Dhooyisa waraaba waa waraabu sagalee yoo fuulas garagalchitees bifaan agartee akka ajaa'ibaatti waraabaa jechuudha. Saniifuu waan bareedaadha kun waan bareedaa aappii hedduu bareedaadha aappii hedduu bareedaadha gabbuufadhaa eessa seentanii gabbuufattan pilaastoorii keessanii seentanii pilaastoorii akkanas seentaniiti walii ilaalaa jecha pilaastoorii akkanas seentan waggaa seentan waan duraan takkatabee jiruu fi michuu joobis jettaniiti akkanatti itti katabdan michuu joobis jettanii itti katabdan bifaanatti isinii dhufa jechuudha akkanatti isinii dhufa waggaa kanatti isinii dhufe michuu joobis waggaa kanas isinii dhufe kana keessa laaltaniiti kanarra dhooytan akkana gootanii jechuudha akkana gabbuufattan bifa kanaan gabbuufattan gisee gabbuufattan wanni takka wanni isin gaafatu takka hin jiru gaduma buufattaniiti itti dalaguu qofaa jechuudha wanni isin gaafatu tokko hin jiru jechuudha mata dureen inni isin gaafatu asitti wanna guutaa maal guutaa wanni isin hin jaa takka illee hin jiru. Akkasitti itti fayyadama aappii bareedaadha aappii ajaa'ibaati sheer laayik walii godhaa hanga gartee sagantaa biraatiin walitti deebinu gamanumaan nageetti isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.